Egaa ijoollee baay'een keessaan dhuftaniitti miindaan ijoollee Saawudii dabaleera moo hin daballee jettanii hedduu keessan tura gaafachaa jira jechuudha. Viidiyoon kana kanan dalagee isiniifidha. Gaaffii keessaniif deebii ta'a jedhee abdii guddaa waan hin qabuufidha. Egaa nagaa kullee dagannee shama harka fuune akkam jirtu hordoftoota siifan gindoo bakka jirtanitti nageenyi qaraarri waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jecha warri mana kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun hin dagatiin akkasuma sheer gochuullee hin dagatiin laayik gochuullee hin dagatiin. Yaada fi qeeqa qabdan kominti jala kaa'aa isinii jechuun jaalladha. Egaa waa'ee miindaa ijoollee Saawudii Arabiyaa ilaallatee wantoota tokko isiniif qabadhee dhufeera. Viidiyoo isinii dalagee namoota hedduu keessaniif ammallee deebii hin taane deebii quubsaa isiniif ta'a jedhee kana yaade asiin isiniif qabadhee dhufeera jechuudha. Egaa miindaan ijoollee Saawudii waa lamadha. Kan dabalees jira kan hin daballees jira. Sababni isaayyuu warroonni dabalee warroota guyyaa kontiraata isaanii fixan warroonni akkasii dabaluu ni danda'a. Warri hin daballeellee jira jechuudha achuma keessallee. Akkasuma warroonni guyyaa hin fixne immoo hin daballe. Amma namoonni ijoollee baay'een wal burjaajessaa jirtanii miindaan dabaleera, miindaan hin daballee waa hedduu haasaa jirtan jechuudha. Kanaaf miindaan hin daballeeni mootummaan har'a imaammata haaraa yoo baaseyyuu har'aa kaasee hojiitti fufa malee kan kaleessaa kan dudduubasaa hojii hin hojjetu. Isa tokko kana beekuu qabdu. Inni lammaffaan immoo fakkeenyaaf nuti gaafa biyyarraa dhufne kontiraatas ta'e karaa mootummaas yoo dhufne irra ta'e miindaa nuti ittiin dhufne 1,000 yoo ta'e hamma gaafa dhaqnee guyyaa keenya fixnutti 1,000 ta'a malee erga guyyaa keenya fixneetii boodatti nuu dabala malee osoo nuti guyyaa keenya hin fixiin kaleessa yookiin ji'a 5 kana yoo dhufeera ta'e har'a erga dhufee ji'a 5 guuteera yoo ta'e miindaan suni dabalee naaf hin kennamu. Garuu jarri ati bira jirtu yookaan jarri ani bira jiru kun fedha isaaniitiin yoo nuuf kanfalan yookaan yoo nuuf kennanii hin danda'amu. Nuu kennuu danda'u isaa fedha isaaniiti. Garuu fedha isaaniitiin alatti akka mootummaan biyya keenyaatti itti dhumnetti 1,000 dhumneerra yoo ta'e hamma gaafa guyyaa keenya yookaan kontiraata keenya fixnutti 1,000 nuuf kaffalama malee mootummaan seera baasee har'a seera sun hojiirra oolchanii nuuf hin kennan. Kana beekuu qabdu. Kan darbe irratti hin hojjetu mootummaan. Kan dhufutti hojjetaman. Amma ijoollee baay'een sheernatti gootanitti viidiyoo. Inni warroota ittiin foloo funaansaaf hojjetanidha malee dhugaa qabatamaa miti. Akkuma isin agartan mucaan tokko maal jettee amma 200 biyyaa dhuftee asimmoo geessee erga dhuftee ji'a 6. Turtii ji'a 6 erga turteetiin boodatti turtii ji'a 6 erga dhufteen boodatti miindaan akka dabalame dhageesse. 200 kaffaluutu immoo gaafa sana dhaqeeni madaamii kooti 200 irra miindaan 300 waan dabalee jiruuf dirqama miindaa kana kaffaluu qabdaan jedheeni jette. Hoggusuma ishiinis dhaqxee laalteetu naa dabaltee jette. Kun wanta dhugaarraa fagaate. Siruma wanta dhugaarraa fagaate kun. Kan amma dubbatanii amma miindaa keessii dabalan mitiiti. Miindaa keenya ishii 1,000 ji'aan dhuftuyyuu hamma nuti kennanii hambeektu hedduu keessa. Wallama gaafachiisu. Sinii galee. Kanaaf waan fedhillee yoo ta'e dursa gaafa biyyaa dhuftee hammamii namman dhuftee beeki. Malee kuwaan sobarraa fagaate waliin burjaajessiina. Wal burjaajessuun gatiin qabu. Akkasuma mucaan tokkollee maal jetti? Karaa dhageesseetu dhaqxee gaafa ishiin niitii ishii gaafattu
maallaa hojjettaa? Hojiidha siraaf hojjettu maalidha jettee niitiin fuutee gaggeessiteeni amma kun achi teessi biiroo kana turra maara gaarii isa kana gochuu keenyarraa beekusaan dhugaa rabbisniin jedhe seera keenya mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan biyya kanaa maalirra akka oole akkamitti akka oole beekala onu caala tokko gadi fageessanii beekusaan ndokon godinaasi kanaafi waan hunduma dursa itti yaada eenyu akka dhufuun beeku baatee dhiifama na hubattolee yaada egaa kanaafiyyuu isa kana gochuurras yoo fedha isaanii nu dabalan nuuf haa dabalan yoo fedha isaanii nu dabaluu baatanii ishuma arganne irratti waaqayyoon kadhachaa ishuma arganne irratti waaqayyoon galateeffachuutu caala malee birriin dabaleera naa dabalii jennee tirfii isa hojjennu jedhama amma ijoollee hedduun hojiin dhabameera jira sa'aatii ammaa kana dhugaa siin jedhe hojiin dhabameera hojiin hin jiru ijoollee hedduun isin biiroo jiru akka caalanti biiroo ta'a amma mee ilaala ijoollee warra biyyaatii namoota qabdan hedduun keessan dhagahaa oolu isaan kan paaspoortii kennatanii waggaa guutan ji'a 5 ji'a 6 guutanii paaspoortii deeffachaa irra caalaatti ijoolleen kun sababii maaliitiif namni hojjechaa jiru dhufaas hin jiran ijoolleen warri asiis bakka akkaataa malee biiroo jirti ijoollee isa kanarraa birruma kuma tokko kana argannee yaa waaqayyo shuma kanaa eebbisi jenne yoo hojjetan irra gaariidha waliin burjaajessinaa ijoollee wanta dhugaarraa fakkaatee hin haasa'inaa fiddanii foloo funaan ol ta'ee foloo barbaadoo ta'e waan biraa dalagaa qalaalidha foloo argachuun garuu dhala namaa burjaajessuun immoo gaarummaa qabu dhugaa rabbisiniin jedhama hedduu keessatti dhufaama hedduu keessatti dhufeera gaafata dhugaa akkuma keessanii waan tokko waan beekuu qabu garuu ani dhugaa isaa kanan beeku namni kontiraata isaa yoo fixanii waggaa 2 kontiraata kee yoo fixxe sii dabaluudhaaf dirqama qabdi nama shifichuuf mirga qabdi waggaa 2 kee yoo fixxe yes kasablu kanaaf waan hunduma dursaa itti yaaduu nu gaafata sidii galee yoo amma ani fakkeenya waggaa 2 fixeera waggaa 2 kana muluu 1,000 nan ta'a amma garuu walii gallee jechuudha yoo naa dabalte 200 ta'e 100 ta'e 300 ta'e walii gallee jechuudha sidii galee kanaafi waan hunduma dursa isa hojjennu irratti waaqayyoon kadhachuu isa hojjennu waaqayyoon naaf eebbisi jechuu malee waliin burjaajessinaa kanaafi gaaffii keessaniif deebii qubsaa taadhee yaada walumaa galatti warroonni
waggaa tokko dura, ji'a 5 dura, ji'a 4 dura dhuftani nuu dabalama jettanii hin gaafatina. Balaa biraan robbuuftan. Warri immoo ji'a 3 ji'a 4 asitti dhuftani miindaa silayyuu dabalameera 1200. Warri immoo amma immoo dhufaa jirtani biyyaa miindaa keessan qabadhaa koottaa. Biyyaati miindaan kee 1500 tanaan 1500 fidattee dhufta. Hamma isaa qabattee dhufta. Malee ka'ati biyyaatiin dhuftee alatti. Waggaa 2 ishii biraan hunda laydee taanaan birrii tokkoon gaafatiin hin argattu ka. Tirfii si gaggeessiti. Akkatti ijoolleen keenya hedduu keessatti shawmaa deemaa waan jirtaniif. Oduu dhageessanii. Kanaaf inni guddaani jabaadhaa. Idduma hojjettanitti uumaa keessan kadhadhaa. Isarratti na eebbisi jedhaa. Waan hin taane na seenaa. Yoo akka gosa kanatu gaarummaa qaba. Kanaaf kana isiniin jechuun barbaadaa gaaffii keessaniif deebii quubsaa ta'a jedhee abdii guddaan qaba. Maaliif jennaani hunduma keessan jalaatii bilbila kaasee yookaan maal jedhee gaaffii nama tokkoof deebisuun baay'ee natti ulfaata. Sababii kanaaf kanaan isiniif hojjechuudha. Jarri kun akkasuma narra yaa'alee jiru. Qalbiin hataa jiru. Kanaaf viidiyoon warraa kana fakkaata. Warra marraatti na jajjabeessaa turtan hedduu galatoomaa. Akkasuma ammallee yaada kan qabdan komentii jalatti naa kaa'aa. Isiniin jechuun jaalladhaa. Amma ammaatti waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa. Isiniin jechuun jaalladhaa. Akkasuma immoo adaraa subscribe naa godhaa, share illee naa godhaa. Viidiyoon kun baaraalii bahaa hin jiru. Maal akkan godhun beeku. Kanaafuu hedduu galatoomaa. Isiniin jaalladhaa. Isiniin kabajaa. Nagaan naaf tura. Bye bye.